Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa dachaa dirbiisiniif haa baay'atu jechaa arras deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu waan ajaa'ibaati. Isa duratti garuu usii bira kiyyaaf haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni na jajjabeessitanis galatoomaa. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja sin jira. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa siniin jechuun barbaada. Arraw maal qabattee dhufte yoo jettanii wanta ajaa'ibaan qabattee dhufe innis maal jechuun keessan hin oolu biraanki ajaa'ibaan qabattee dhufe eenyurratti hojjetan nama sin jaalattan nama sin kabajan buzee wiitii birrattan biraanki ajaa'ibaa hojjechuu yaalee jira. Biraankiin kun garuu maal yoo jettanii akkanan jedhaan jechuudha. Rabbuseedhaan boombiin itti dhodhoosamee maal akkanan jettu birrii kuma dhibba tokko sirraa barbaade yeroo kanatti barbaade bakka dhimma akkanaatti fan barbaade lafa wayitee lafni sun na jalaa gurguramuu fi dallaalaan irratti kaasa waan ta'eef dirqama lafa sana mufachuun barbaade jedheetinan makarma sharqisa. Mee waan isheen naan jettu walumaan dhaggeeffannaa akkasumarree Buzee TV like share subscribe wala jajjabeessaa wala jajjabeessinu sinin jedha. Wala jajjabeessuun aadaa keenya ta'uu sinin jedha obboloota koo. Kallattii kamiin anallee na jajjabeessaa akkuma argitan mootii barri ganaa xiqqaadha jechuudha. Na guddisaa isiniin jedha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Waaqayyo isin haa eebbisu. Miinan bilbilaaf waan isheen jettu laata. Encasto. Nakasu dide. Aduh. Hello. Oh ya bu saya. Oh iya, siapa? Negara. Jira galata waaqayyo nagaa sifaata akkam. Amin seefillee nagaan turamee akkamati. Jira gooftaadhaaf haa galatu akkamii akka yaaddeeti. Jira galata waaqayyo jiruuf jireenya akkamii si bira. Baay'ee bareeda ishee wajji laabannee bara yaadamte. Nugaa biiziidhuma ta'uu kanaa wal harkaa banne beekta. Anillee biizii ta'urra beektaa intarneetiin qabu kanattan onlaayinii irraa badaa baay'ee tafsiisin yaadeen jira. Dhugaa waaqayyo nafsaata. Akkamii wajjin jajjabaataati. Hundi isaayyuu gaariidha waaqayyo haa galatu si biraati kamiin haalli jiruuf jireenya walatti foonitti nagaa keedha. Nagumaan jira garuu waaqayyo haa galatu kan maal jenna kan bira. Eeyyanii gooftaa keessatti hundumaa gaarummaatti lakkaawwanna. Waaqayyo gaariidha. Maal jenna oomishti waaqayyo gaariidhuma jenna malee. Eeyyanii dhugaa. Yoo nutti toles nutti bades waaqayyo gaariidha gargaaraadha waan nutti badeef gaarummaa waaqayyo dubbachuun dagannu yoo mute. Dhugaa maqaa isaa ulfaatu. Innaa ati akkamii? Dhugaa baay'ee nagaa kudura. Har'a beektaa? Waan tokko hin jiru. Ganamaan anas yaadadheef dhimma wayisitti madda jedheetan. Natti madhukaa dhimma maaliif sareeko? Beektaa waan ta'e sirraa barbaade Buzee gizee miila darbe lafa wayii akkam bite sitti min turre. Ati moo? Isa lafa sana manarratti dallalanii na jala gurguruudhaati bakka qarshii amma lammata qarshii na gaafatan beektaa qarshii jabaa na gaafatanii qarshii sana immoo amma of harkaan qabu. Hello. bilbila taddaan na jalaa jechuudha. Ni waan shan jettan
networkii takkas godha jechuudha. Baay'ee waafan kukuta. Hello. Waafa kiyya kute beaddan. Naabuze. Isa lafa sanii beektaa qarshii amma deebi'anii ammas na gaafatanii akka qarshii 300 na gaafatanii waa'ee sanii jechuudhaan immoo birrii hin qabu. Birrii 100 naa kenni jedhee tan. Intala gosa duraa yoo ofirraa fixxeeree amma kana hundaa si gaafatan maaloo kana faatan. Maal godha nuuroo dhumata akkasii abbichi lafaa immoo amma gabaa waan argatee dirqama nani gurgura jedheedhaan ani immoo akkamitti na harkaa baa silaan duraatu kaffala dura odoon kaffalee fixee jiraadhee amma kana natti hin dabalu ture garuu dura waan hin kaffaliniif amma gabaa ammaaraachii argate kanamichi. Kanamni immoo faayidaa barbaada eenyuuf si eeggatas kana hunda dalagoo. Kanaaf yaati immoo amma birrii 100 naa kenni jedheetan. Sekundaa baay'ee uffata kaa'an 100 ni ammatti hin qabu beektaa maatiinis dhimma wayiitiif na dubbisanii turanii isaafan yeroo darbe qarshii ergee ture inni iyyuu keenya bakka maatirii baay'ee caqaa jirti dhimma wayii waayini maalaasiin jedha kaatiruu koo kan ta'e kunis hin uffata. Arabsi akkuma ta'etti na barbaadi dammees gaafadhe ishiinis waanumaan qabu sii kenna naan jette leessee faas gaafadhe jira akkuma ta'e godhiiti na barbaadi akkamitti hin qabu naan jetta gaafate. Hin qabu siin jechuunis natti tolee miti tiruu koo xiqqoo ishee ammatti dhanatti ulfaate malee beektaa mana wayiidha lolaan irra yaa'eetu isa na hojjanna jedhanii koshiinaa tokko ganna miti amma hin beektaa. Lolaatu keessa yaa'ee soo deeksisneetu haaressina jedhanii na gaafatanii qarshiidhaaf baay'ee na dhiphisaa jiru. Natti ulfaate kamaalas hin jedha tiruu. Ijoollee biraa gaggaafattee maaloo ani illee achi siqee tana sii kenna ammatti yoo ta'uu baate. Ani nama ijoollee ambiraa nama meeqan gaafadhe birrii garuma garaan walitti guraara ishii maanumaan godhaani jireenyi mana jibbisiisee bakka akkaman godhaani. Obsee kumaaloo ji'a tokkoof nama biraa irraa akkuma dhiqaatti fudhadhu ani immoo ji'a dhuftu nan deebisaa fi lafa kanas immoo of jala dabarsuun qabdu jechuun baay'ee itti dadhabdeetta dhamaatii keerra keessetta qarshii dabale kanaaf jettee of jala dabarsuus immoo hin qabdu. Yeroo biraan bitadha yoo jette lafti ammanuma dabalaa jira beektaa boodamuu danda'uu dhiisuu maltaa si darbuun qabu akkuma ta'etti si bukkee dhaabanna xiqqoo ishee ammumatti natti ulfaate malee tiruu. Amma humtuu natti hin kennu ijoollee meeqarraan kana walitti guraara bedammeenis gimmaashuma sii kenna malee guutuun qabuttee leensanis akkasumatti ijoollee wayis gaafatteen jira amma namni beektaa hunduu kaayyoo qabna karoora qabna itti hojjechaa irratti namatti birrii sii kennu jiraan maamima gochan biyya arabaa kanatti lafaa bakka adeeshiitti dhugaa rabbi itti jiraachuu iyyuu nan barbaachisu. Lubbii akkasumatti kaayyoo kunis ta'uu baate waaqayyoollee kan caalu siif qaba ati lafaaf jetta tarii waaqayyo mana ijaaramaayuu siif kennuu danda'a. Kanaaf jettee abdii kutachuu hin qabdu yoo kan keeti ta'e akkuma ta'e akka kee gala silaa immoo humni kee dadhabeef immoo ofitti haaruun qabdu faakinoo akkuma mana gaafatte kana hiriyoota biraa gaafatte tarii argachuu dandeessa. Dhuguma immoo namni karoora dhabe hin jiru yeroo hundumaa jechuudha baasitu jira ijoollee harkaa. Yoo tokko xumuran tokkotu itti darba namni maallaqa bakka irraa hafee lafa kaa'u jiru ofidhuma keenya irraa iyyuu kaasnee ati immoo kanaaf jettee ofitti gungumuun qabdu kaatiruuko. Ashoo si danda'ame maal akkuma ta'e dibbusee namarraa rinaaf fuudhi malee jecha seena bakka na harkaa ba'e taanaan tokkicha ba'e bakka dhugaa lafni sun immoo na harkaa baanan immoo jiraachuu iyyuu nan barbaachisu. Maal waa'ee jiraachuu keessan galiin kan hin danda'ama inni kan biraas ni jira lafti kana qofaa miti tiruu akka ati kana hunda dhiphattus hin barbaadu jechuudha kan boollee natti hafuu wayya malee yeroo akkanaa kan wal bira hin dhaabbannes maal waliif goona xiqqoo ishii isa walirra dhufetu natti ulfaate malee jechuudha. Himee yoo naaf danda'ame maatiidha daawwalee tanaan xiqqoo isaan ji'a tokkollee akkanaaf eeggatan godhee gimmaashuma waan na bira jirullee siif kennee ijoollee hiriyoota kiyyaarraallee si liqeeffadha malee kana hunda immoo dhiphachuu keenatti hin tolu tiruuko.
akkuma ta'e naa godhi maal obbise akkuma ta'e naa godhi malee wannan godhu takka ishiin qabu isuma immoo bakka as bira akkuma 100 nan abdadha oomitti yoo seete bakka guyyaa lamaan booda jechuudha guyyuma lama bichaa si eeggadha. Beellamni kee dhiyoodhaa isayyuu? Haa? Eeyyeen bakka torbeedhuma dhufu kana keessan kaffala. Bakka waan shantamaallee na biraa hin dhabamuu isaatti erguu yaadanii mucayyoo hiriyaa xiyyaa Joordaan kan jirtu tokkoon gaafadha 50 immoo yoon ishee biraa argadhe ishee. Tole bakka buzee kun galatoomshi nama akka keetii kana dhugaa odoo wajjinuu jiraachuu dhiisanii lama odoo jiraatanii. Maaloo lubbi amma aniyyuu amma kana si gargaare jedhama dhugaa otoo ni qabaadhe jechuun sadanuma kana iyyuu si kan baleeti immoo yeroo biraa naaf deebiste maal waliif goona amma rakkina akkanaa keessatti kan wal bira hin dhaabanne. Tole buzee koo waaqayyo si haa eebbisu dhugaa ishii naa jettee naaf kennuu keetiif naaf dhiphachuu keetiif eebbifami dhugaa waan ati yaaddu hundumaa waaqayyo si haa guutu. Ameen sillee amin keessu turuu koo dhugaa waaqayyo si haa gargaaru raagaa isaa si haa guddisu jawaadhu immoo dhiphattiin yoo ta'es yoo ta'uu baattes kan waaqayyo kan keeti jedhee akka namni bichaa beekati. Dhuguma dhugaa gooftaan si haa eebbisu naaf eebbifami. Baay'ee tokko sin jaallaa baay'ee tokko sin kabajaa garuu an hundaafaman piraank sirratti hojjedhe. Piraank sirratti hojjedhe amma. Argaa kee obsee kuni piraankiidhaan amma mana keessaan deema dhiphina isaa maaliin godha akka maaliin ta'a kaadee yaada waliin gadi baachisa kuni piraankiidha. Maayinni piraanki nama dhiphisu namatti fiduu waan nama kufachiisullee hojjedhaa malee hojiidhuma piraankii. Nama dhiphisaayi. Kanarra maal nama godha? Hundaafam pirankii taate kaadhiifama. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Argaa kee obsee gadi dhiisin viidiyoo kana maaloo amma dhiphachaa jiru otoo argite haalan keessa jiru natu beeka waanta ta'eef. Maarree qaama sin argine godhi dhiphina. Waa'eedhuma rakkoo gottee teessee yaadachaa maal viidiyoo? Akkas kan pirankii ajaa'ibaa taate qashtii toondattuu dhugaa immoo naaf galatoomi naaf dhiphattee namarraa wali kaasii deema jechuu keetiif guddaa galatoomi. Amma ati iddoo naa qabda asirratti si arge. Argaadhuma kee piraankuma ta'uu jibbaa piraankuma nama gochuus jibba naa argattee garuu lammataan irratti daawwaliin piraankiidhaa jirti argaadhuma kee obsee. Innaa indawwalu rakkoon qabu waaqayyo si haa eebbisu. Ani koo Yootti na daawwatteen beektu sirma waa'ee piraankisa yaaduyyuu na dhiise ta'u akka duratti kan dattee na daawwattu ta'e sirratti na qaaddan ture. Innaa akkasii rakkoon qabu hundaafuu eebbifamisiin jedha. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota biyyaa akkuma argitan kana buzee irratti piraankii ajaa'ibaa hojjedhee miskiinii baaddistee tolees naa jettee baay'ee naaf haa galatoomtu. Videoon koo kun yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa na jajjabeessaa isiniin jira. Viidiyoon biraa kana walitti deebi'utti horaa bulaa.